Faarfataa Abbabaa Tamasgeenii fi ana seenaa ajaa'ibsiisaa kana dhaggeeffadhaa. Barri isaa bara 1994 ture. Ani mucaa waggaa 11ti. Kutaa lammaffaan baradhaa. Ijoollummaa kootti kennaa ayyaanaa waanan argadheef sagantaa maatii irratti yeroo jalqabaatiif kennaa faarfannaatiin tajaajiluun jalqabe. Yeroo sana naannoo ani itti dhaladhetti kiristaanummaan baay'ee beekamaa waan hin taaneef namoonni macaafa qulqulluu mana keessaa qaban hin jiranii. Sagantaa keessaa nan faarfadhaa, nan kadhadhaa, sagantaa hin ooluu. Jaalalli waaqeffannaa yeroo sanaa jiru, jaalalli kiristaanummaa yeroo sanaa jiru dhugaadhumaan siin jedhaa addumaa. Guyyaatti yeroo 10 yoo wal argite yeroon 10 walitti kuftee wal dubbistaa. Ani immoo tajaajilaa reefuu dibamee ka'uudha. Warri kiristaanaa ta'an baay'ee waan na jaallataniif naannoo mana keenyaatti guyyaan galataa yeroo qophaa'u anumatu waamamee faarfannaadhaan tajaajilaa. Yaa jaalala bara sanaa. Utuma kanaan jirru guyyaa tokko sagantaa mandaraa yookaan immoo sagantaa maatii irratti sagantaa geggeessuudhaan yookaan jalqabsiisuudhaan tajaajila naaf baasanii. Ani wangeela dubbisuu beekaa, garuu bitadhee mana hin qabu. Waan ani ittiin bitadhus hin qabu. Gatiin yeroo sana macaafni inni guddaan ittiin bitamu ayyaana wangeelaa irratti qarshii 8 bitama. Mana macaafaa yookaan gabaa irraa immoo qarshii 12 bitama ture. Tajaajilli wiixata galgalatti naaf ba'e. Mucaan tokko ollaa keenyaa qarshii 8 macaafa ishee ayyaana wangeelaa deeggaroo irratti qophaa'e irratti argattee bitattee mana isheetii qabdi. Ishee bira deemeen adaraa tajaajila naaf baasan waan ta'eef wiixata galgalatti macaafa keenaaf ergisii irraa tajaajileen siif deebisaan jedheeni. Jennaan isheen immoo lakki hafuurri qulqulluunis natti gaddaa yoon sitti kenne naan jette. Baay'ees gaddeen manatti gale jechuudha. Yeroo sana maaliif akka qarshiin hin jirre naaf hin galu. Namni hundumtuu sooressa dilbii qaba, horii qaba, sangoota qaba. Garuu namni qarshii 10 manaa qabu hin jiru. Gara manaatti galeen haadha kootti boo'uu jalqabe. Maaloo adaraa qarshii 10 naaf qopheessi jedheen itti boo'uu jalqabe. Guyyaa sanbataa yookaan immoo sanbata xiqqaa gabaa deemtee waan hedduu gurgurteetu qarshii 10 naaf kennite. Haadha koo Waaqayyo ishee haa eebbisu. Atis utuu hin beekin miilla wangeelaa taateetta yeroo sana. Jiraadhu haadha koo. Qarshii koo fudheen deemsa miillaan sa'aatii 3 hanga 4 ta'u hamman magaalaa Najjoo ga'uttan fiige. Ani magaalaa dhaqee hin beeku. Yeroon daandii konkolaataa yookaan aspaaltii irra ga'u dhaabbadheen konkolaataa ilaaluu jalqabe. Yaadi egaa ganaan immoo sa'aatii 3 ol miillaan deemee galaa. Isan dhaabbadhee konkolaataa ilaalu kana jechuudha. Faarfataa Abbabeen mana faarfannaa Keetim Najjoo jedhu qaba. Ani Abbabee ijaan argee hin beeku. Suura isaan kaasetta isaa wajjin mana obbo Abbayyaa Galataatti arge malee. Bakka sagaleen Montaarboo faarfatu dhaqeen balbala mana faarfannaa dhaabadheen calluma jedheen utuman dhaabadhu achumaan itti fufeen dhaabachuu jalqabe. Anis waanan dhaqeef itti dubbachuu hin dandeenye. Innis immoo na hin gaafanne. Yeroo namoonni dhufanii macaafa kaasetta kitaaba bitanii sokkan ani calliseeman dhaabbadha. Maaliif akkan dhaabbadhu garuu hin beeku. Utuman dhaabadhu sa'aatiin gara sa'aatii 9 ta'e. Booda keessa xiqqoo haala kootu dhufuu fi dide fakkaata. Faarfataa Abbabaa Tamasgeen al tokko qofa balbala irraa akkas siqi naan jedhe. Jibbaafis natti hin fakkaanne. Gabaan akka seeneefi jedheeti malee. Achi siqii isa inni naan jedhe na'een boo'icha guddaa boo'e. Maaliif boossa? Maal taate? Eessaa dhufte? Maal barbaadda jedhees na gaafate. Silayyuu aariiraa, beela'eeraa, dadhabeeraa, sodaadheeraa. Isan ganaa deemee galuu yaadda'eeraa walumatti kuuseen hirqinfadhee imimmaan koo lolaasee boo'e. Faarfataa Abbabeen suuqii keessa dhaabbatee hiixatee
mataa koo sukkuumeetu hin boo'in waan barbaacha dhufte natti himinaan jedhee na sossobe. Imimmaan harka koo qabee imimmaanis narraa xarage. Akka sagantaan naaf ba'ee jennaan wangeela ergisaa na dhowwatan jedhee waan hundumaa tarreesseen itti hime. Wangeela isa kam barbaaddaa? Beektee moo dubbistaa jedhees na gaafate. Eeyyee nan dubbisa jennaan callisee macaafa fuudhee yeroo inni addaan saaqu Isaayyaas 26:3 ba'e. Natti kenneetu dubbisinaan jedhe. Maddii isaa qabatee dhaabbatee na ilaale. Kutaan sunis akkas jedha ture. Isaayyaas 26:3 isa garaan isaa cimsee si amanatu sababii inni sitti of kennatuuf ati nagaa guutuudhaan nin eegda jedha. Ergan dubbisee booda na harkaa fuudhee fuuluma koo dura kaa'eetu qarshii meeqa qabdaa? Gatii wangeelli kun ittiin gurguramu qarshii 12dha naan jedhe. Ani garuu qarshii 10 qofaan qaban ittiin jedhe. Isuman fudhee itti kenne. Qarshii 8 qofaa keessaa fudhateetu qarshii 2 deebisee natti kenne. Akkas naan jedhe. Ilaa kunoo gama mana shaayee Xaayib sana dhaqiitii shaayeen tokkoof daabboon tokko saantima 50dha. Qarshii tokkoon shaayee akkasumas immoo daabboo kee 2 fayyadamiitii qarshii kee tokko immoo fudhuu gali naan jedheetu wangeela koo feestaala keessa naaf kaa'ee natti kenne. Isan sila qofaa koo sodaachaa dhufe amma wangeela koo daandii irratti banee dubbifachaa baadiyyaatti dhufetti daabboo furnoo shaayetti cuccuphadhee yeroo nyaattu gammachuun isaa maal sitti fakkaata ree? Uffeekaa isan shaayee koo dhugees gammadaa fiigichaan mana keenyatti galee. Waaqayyo bara baraan ulfaatu malee kunoo amma guyyaa har'aatti wangeela koo sanaa wajjin walitti hafne. Faarfataa abbee koo kunoo gatiin qarshii kee 2 bara sanaas gatiin gorsa kee yeroo sanaas imimmaan narraa xaragdee na sossobuun kees lafatti hin banne. Baga Waaqayyo guyyaa sana naaf kenne. Ani kunoo amma guddadheen iddoo kana ga'ee jira. Waaqayyo bara kee umurii kee maatii kee bara tajaajila kee naaf eebbisu. Ergaan gaafa harka kee irraa hiixadhee wangeela sana fuudheetti ittiin kabajame malee hin salphanne. Wangeelli kee ammayyuu jira naaf jiraadhu. Ati waan goote yaadachuu baattu seenaan si yaadata. Ammayyuu naaf jiraadhu goota koo. Warri seenaan kun isin gammachiise faarfataa abbee naaf eebbisa. Egaa viidiyoo kana sheerii godhaa biraan naaf ga'a. Faarfannaa abbee keessaa kamiin yaadattu? Yeroo hedduu immoo kamiin dhaggeeffattu? Egaa as jalatti viidiyoo kana jalattis koomentii godhaa. Mee namoonni akka koo bara mucummaa keessanii yeroo gara hojii gooftaatti dhuftan mudannoo qabdanii fi namoota mudannoo sana keessatti isin jajjabeessan yaadattan egaa asin jira jedha. Iddoon kaa'an yaadachuun bakka amma jiran hubachuu fi qixa borga'an beekuuf nama fayyada waan ta'eef namoota yeroo rakkoo fi wallaalummaa isin kunuunsan yaadadhaatii galateeffadhaa isiniin jenna eebbifama. Egaa seenaan kun seenaa hojjetaa wangeelaa barsiisaa Naggasaa Abbayyaati. Toora miidiyaa isaa irratti qoodee jennaan nuti immoo isiniif qoonne. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu eebbifama. Miidiyaa keenyaaf faaraa kan taatan immoo egaa subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu eebbifama.